waraanni TPLF fi kaleessa galgala daangaa ce'uun naannoo Afariin eegale duuba harki dheeraan mootummaa Masriitii fi waraanni Shaabiyaa jiraachuun dhagahan. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa bakka jirtan maratti nageenyi keenya isin haa ga'u. Kanneen asii olitti dhageessan hangafoota oduu teenya har'aati amma bal'ina oduu isinitti. Waraanni TPLF fi kaleessa galgala naannoo Afar ganda magaallee Toonsaa jaamuun seenee weerara baneen gandoota naannoo Afar godina milkii fi warra lameenii horsiisee bultoota Afar irratti haleellaa raawwateen gandoota jaha humnaan dhuunfatee jiraachuun dhaga'ame. Mootummaan federaalaa fi wayyaaneen waliigaltee dhukaasa dhaabuu seena qabeessa Piriitooriyaa keessatti erga mallatteessaniin booda waggaa 3 booda daangaa Afariif Tigraay irratti wallabdeen haaraan uumameen waliigalteen kun diigamuun dhukaasni waraana mootummaa federaalaatii fi TPLF jidduutti yeroo lammeessaaf deebi'ee haara'amuun mul'ate. galgala mootummaan naannoo Afar ibsa karaa kominikeeshinii mootummaatiin baaseen akka agarsiisutti hidhattoonni wayyaanee roobii kaleessa gaafa 5 bara 2025 naannawaa galgala irraa toora sa'aatii takka ta'utti daangaa ce'uudhaan namoota nagaa qulqulluu irratti haleellaa raawwachuun waliigaltee dhukaasa dhaabuu ifatti cabsuu isaaniitiin himatee jira. Ibsi mootummaan naannoo Afar galgala baaseen hidhattoonni wayyaanee naannoo sa'aatii tokkotti naannoo Afar godina 2 fi milkii aanaa magaallee ganda Toonsaa jaamu humnaan seenuun naannoo warraa fi milkii dabalatee gandoota jaha humnaan to'achuu gabaasee jira. Hidhattoonni TPLF fi daangaa naannoo Afar cabsuun seenan kunneen uummata horsiisee bulaa Afar irratti meeshaalee waraanaa gurguddaa Z23 dhukaasuun gandoota jaha qabatee humnaan to'achuus gabaasni kun ibsee jira. Kana malees ibsi mootummaa Afar kun yeroo hidhattoonni TPLF kunneen daangaa seenanii ce'uun dhukaasa bananitti TPLF waliigaltee Piriitooriyaa ifaan ifatti cabsuun gocha aggaammii raawwachaa jirtu hatattamaan yoo hin dhaabne mootummaan naannichaa nageenya lammiilee isaatii fi daangaa isaa abbaa biyyummaa isaa weerara alaarraa eeguuf itti gaafatamummaa akka qabu mootummaan naannoo Afar ibsa baaseen akeekkachiisee jira. Waraanni gaffagoon TPLF Afar keessatti bante kanaaf itti gaafatamummaa olaanaa kan fudhatu hoogganaa waraana kanaa Fishaa Manjuusii fi Yohaannis Maadii ta'uu qaba jechuudhaan pirezidaantiin duraanii Tigraay TPLF aangorraa ariite obbo Geetaachoo Raddaa barruu waraana kana hordofee katabeen akeekkachiisee jira. Akka odeeffannoon kaabee Itoophiyaa irraa dhuftu mul'istutti murni TPLF kunneen mootummaa federaalaa waraanuuf waraana Shaabiyaa wajjin waliigaltee taasisuun dursa garee TPLF irraa fottoquun Afar keessa soso'aa jirtu garee bilisummaa Tigraay jechuudha. Tan hundoytee balleessuuf tarkaanfii fudhachuu kan eegale yoo ta'u gama biraatiin ammoo hidhattoonni TPLF kunneen sababii naannoo Afariin dhukaasa banuu filataniif mootummaan Itoophiyaa waraanuudhaaf akkasumas waraanni Shaabiyaa kallattiin Itoophiyaa seenee akka loluuf karaa Afariin salphaa ta'uu eega hubatan booda lola kana ifaan ifatti jalqabuun dhagahameeti. Dhiyeenya kana haala siyaasaa Itoophiyaa qabatamaa amma jiru irratti hundaa'uudhaan qondaaltonni waraanaa Itoophiyaa buleeyyii yaada kennaniin waraanni Shaabiyaa waraanuudhaaf qophii ta'uu beeksisanii jiran. Ajajaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa duraanii Jeneraal Saamuraa Yohaannis dhimma Asaabii fi Eertiraa ilaalchisuun yaada kanneen Eertiraan waraana yoo jalqabde waraanni Itoophiyaa hanga Eertiraa ga'utti duubatti kan hin deebine jechuudhaan dubbate. Waraanni yoo ka'e Itoophiyaan mootummaa Eertiraa irratti jijjiiramaniif garuu ammoo waraanni Itoophiyaa hangam. Gama biraatiin ammoo hooggantoonni TPLF jeneraalonni lameen Fishaa Manjuusii fi Yohaannis Maadii dhiyeenya hooggantoota Shaabiyaa wajjin mul'atan waraana Afaritti eegalee kana kan hoogganaa jiran ta'uun dhaga'ame. Sagantaa Shaabiyaan adda waraanaa ifirraa fageessuuf qabatte ta'uu kana keeku yoo ta'u lola kanaan duraa caalaa lolli ammaa walxaxaa fi lola guddaa biyyoota gaafa Afrikaa harkisee gara waraanatti galchuu ta'uu danda'a jaameeti eegama. Toonni TPLF kaleessa galgala Afaritti lola jalqaban kunneen gandoota Afar keessaa jaha ganda Weeraa ganda Kuusaa Sabareera ganda Dooyaa ganda Gedaabeelaa fi Karma Agaa fi ganda Milgii tahan ammaaf qabatanii jiraachuun ibsameeti. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduun guyyaa kanaaf qabannee dhiyaanne kanan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.